Yoo yaashamaa akkam jirtu nagaaf jaalallee waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii. Haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnu dafanii akka isin qaqqabanii fi mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya har'aa keessatti taatee addaa Oromiyaa keessatti ta'aa jiruu fi uummatni keenya akkaan akka miidhamaa jiru ergaa tokkotu jira. Isa isiniif dhiyeessina. Taatee gidduu kanaa Salaalee keessatti ta'e sabni nuffuurraan kan ka'e aadaa isaa isa dur ittiin waaqayyoon kadhatu yeroo bokkaan caamu yeroo balaan uumamu taateen addaa ta'u isa aadaa ittiin waaqayyoon ba'anii gara waaqayyootti iyyan amma immoo balaa namtolcheetiin lolaan garmalee jeeqamuurraan kan ka'e ba'uu galuu dadhabuurraan kan ka'e qotachuu dadhabuurraan kan ka'e gara gabaatti deemuu dadhabuurraan kan ka'e namni maatiif maatiin firri wal arguu dadhabuurraan kan ka'e sababii waraanaatiin jechuudha. Gama bitaatiinis gama mirgaatiinis lola adeemsifamuurraan sabni gidduutti miidhamuurraan kan ka'e sabni kun nuffee gara namoota warra bitaa jiranittis warra mirgaa jiranittis iyyata dabarfataa jira jechuudha. Akkaan kan nama gaddisiisudha kuni sabni Oromoo nuffii akkamii keessa akka jiru kuni ifatti mul'isaa jira jechuudha. Adaraa baraasin kadhannaa Oromoo sirna gadaatiin bulaa tokko taane wajjin bulla ijoollee tokko karaatti nuu deebi'a. Waaqa gadaamessa dhalaa ijoollee too adaraa xinnaa guddaa laalatoo dubaratti surree hiine dhiiratti qamisi hiine farda loogomne nuu dhagaa. Oromoon tokko durattuu ijoollee too waaqa gadaamessa dhalaa boonyi nugaa waaqa Oromoo waaqa Oromtichaa isgoo isinitti henna gadaamessaan ijoollee too sabbata hiikkanne boonyi nugaa waaqa gadaamessa itti simbaanne ijoollee too nu waraaramaa jilbiiffanne xinnaan nu jalaa du'aa guddaan nu jalaa du'aa isgoo abee is go, amen. Is go, amen. Ijoollee tokko karaatti nuu deebi'a. Waaqa uumama, waaqa sirna gadaa isin kadhannee nuu kadhatama. Is go, amen. Is go, amen. Kutaan Oromiyaa bakki hedduun akka kanatti jira. Barattoonni barumsa dhaabaniiru. Ijoollee xiqqoo magaalaa keessa jirtutu mana barumsaa deema. Daldalaaf qotee bulaan lafa qotee maatii jiraachisuu magaalaarraa fi aanaarraa baqatee Finfinneef Shaggaritti galee jira. Uummanni baadiyyaa tajaajila mootummaa tokko hin argatu. Ibsaan hin jiru, neetwoorkiin hin jiru, bishaan hin jiru, gabaan hin jiru. Qotanii galfachuun, daldalanii buufachuun, firri wal gaafachuun kan du'e awwaaluun waan yaadamu miti. Barri ulfaateera. Xaa'oon uummataaf akkatti galu hin qabu. Konkolaataan uummataa feetu illee ni gubatti. Daandiin akka hin hojjetamne ni dhowwama. Akkanatti itti fufnaan rakkoo akkamiitu akka dhufu itti yaada. Uummanni Wallaggaa guutuun rakkoon isa hamtuudha. Gindabarat, Salaalee, Mugar, Jalduu, Meettaa akkasumas kutaalee Oromiyaa tokko tokkoon yoo gaafatte hidhameera yookaan reebameera yookaan firrisaa abbaa ilma obboleessi jalaa ajjeefameera. Bakki tokko tokko immoo misoomni hojjetamaa jira. Ijoolleen barachaa jiru. Kan daldalaa jira. Kan qotu qotee sanyii galfachaa jira. Keenyi kun maali kophaatti abaarsa qabamoo? Deessuun hospitaala hin deemtu. Ciniinsuudhaan duuti. Karaan cufaadha. Qoricha hospitaala galaa hin jiru. Adabbii qarshii 100 hanga 500 kan hin adabamin namoota muraasa. Waan uummatichi keessa jiru uummatichaa fi waaqa qofaatu beeka. Dhalli namaa mana hidhaatti baafamee akka horiitti gorra'amaa jira. Rakkoo isaa kanaaf fala qaama kamirraayyuu dhabee waaqatti bu'aa jira. Kun dhugumaa akka Oromootti faluu nu barbaachisa. Akka amantii keessanitti kadhadhaa jechuun barbaada. Nuti magaalaa jiraannus maatiin irraa dhalannee baadiyyaa jiru.
har'a otomaatiin keenya waa ta'anii akkatti deebnee awwaalannu illee qabu. Erga qe'ee maatii keenyaa ijaan arginee waggaa 4 olidha. Wanti hundi ulfaataadha. Kaleessa hidhamnee dhagaa darbachuun rakkoon kun akka nutti dhufuu fi moo mirga nagaan jiraachuu akka argannuuf deebii isaa isiniif anniisa. Dhimma siyaasaa dubbachuu erga anniisee tureera. Bu'aa siyaasa tortoraa kanaa waanan hin argineefan callise. Nuti akka dargaggeessaa kaleessaa qabsoo keessatti amma humna keenyatti dadhabne tokkotti miidhaa xiinsammuu fi dinagdee illee itti miidhamneerra. Suurri asirratti argaa jirtan kuni kan warra Salaaleeti faloof ba'anidha. Nagaan Oromoo fi Oromiyaaf haa ta'u jedha barreeffamni dheeraan akkaan nama gaddisiisuun sooshaal miidiyaa irratti barreeffamee jiru jechuudha. Egaan Waaqayyo saba kanaaf nagaa fiduu jenna. Eessatti dhalatanii guddattan? Baadiyyaatti hin dhalanne isin baadiyyaatti hin dhalanne maatii baadiyyaadhaan qabdanii akkamitti waan gochisu kan isaa akkas hojjettu? Qaama kana isiniin jedhu. Qaama kanatu gubee qaama kanatu qabeenya maatii koo saamee isiniin jedhu. Garuu adaraa waaqaaf jedhaati waaqa sodaadhate qaama loltaniif beekaa. Namni yaaf manni ijaarramee jiru manni akkasitti babbareedee ijaarramee jiru siimboo baadiyyummaa qabu. Isin mararuu akkamittiin gubdu? Akkamittiin meeshaa qotee bulaa jalaa fe'attanii deemtu? Adaraa waaqaa loltuun bitaa mirgaa adaraa waaqaa. Waan keessa dabartee yaadadhaa. Maatii keessa yaadadhaa. Maatii akkasii qabdu. Maatii keessa yaadadhaa. Qe'een itti guddadhe, qe'een itti dhaladhe itti guddadhe, qe'een dammaaf dhadhaa itti nyaadhe. Guys, qe'een dammaaf dhadhaa itti nyaadhe irra dhaabbatanii abiddaan irra dhaabbatanii guban. Horii maatii koo fe'atanii Sagaa waan samiidhaa gadi jiru hunda argeera uummanni kun. Isa gaa amma immoo duriyyummaadhaan fakkeessuudhaan maqaa isaatiin kakachuudhaan isa qurqaa hin ta'u. Isa qurqaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Hataa sobaa sabboonaa ta'uun hin ta'u. Warra hattuu sobduu faayidaa uummata keenyaa gurguraa sabboonaa fakkeessaa warra jiraachuu barbaadan xaragaa deemna ammas. Iddoo isaanii miti kun sabboontota miti isaan kun maqaan isaanii hattuudha. Sabboontota miti isaan kun maqaan isaanii kijibdoota sobdoota. Tokko immoo inaaffatu samaraacha. Inni akkasiisu sabboonaa oduu hin taane inaaftudha. Sabboonaan ofiin oduu hin taane dhimma dhuunfaa isaatiin oduu hin taane dhimma sabaa isaatiif waan nama dhaabbatedha. Kan saba isaatiin boonuu jechaadha miti maqaan isaayyuu. Akkam jirtu uummanni Oromoo alaa keessaa isiniin jedha. Har'a waa xiqqoo tokko dubbachuu dhufe uummanni keenya naannoo Salaaleetti argaman naannoo daangarra jiran uummanni darraa yoo xiqqaate waggaa 4 oliif rakkoo hamtuu keessa jiranii karaan irratti cufamee akkuma argitan asii olitti akkuma argitan yeroo ammaa kanatti akkanatti jiru uummanni keenya alaa manni irratti diigamee qe'een irratti guba'ee qe'eerraa buqqaanii urufa ciisaa jiranii keessawuu ganna kanaan yeroo ammaa akkatti qorru kanaani dubartii ulfatu keessa jira daa'imatu keessa jira. Waan dandeenyu uummata keenyaaf sagalee haa taanu uummanni keenyas numa qofa qaba waan ta'eef uummata keenya sagalee taa'ii isiniin jedha. Kan kanaanis nu ga'ee saba guddaa kanaa akka baay'ina keenyatti sila bira dabarreet saba biraatti fuutaana turre garuu tokkummaa dhaba wal ijaaruu dhaba kan kanaan nu ga'ee kanaaf uummata keenyaaf sagalee haa taanu uummanni kun waggaa 4 oliif karaan irratti cufamee daangaa irratti diinan weeraramee dhumaa jiranii uummata keenyaaf sagalee haa taanuu fi isiniin jedha. በስተመጨረሻም የሰው ልጅ እንደ አምላክ ይለመን ጀምሯል። ይህ ያሳደገኝ የሰሜን ሸዋ የሰላሌ ማህበረሰብ ነው። ለወትሮ ስርዓት አዋቂ፣ ለወትሮ አምላኩን ተለማማጭ፣ ለወትሮ አምላኩን ለማኝ ነበር። ምናልባትም ድርቅ ከመጣ ፀሐዩ ከበረታ እጅግ በጣም ወረርሽኝ ከበዛበት ይህንን ያደርግ ነበር። ከበሬዎቹ ቀንበሩን አውርዶ በራሱ ላይ ያንጠለጥላል። ከዛም በኋላ ፈረስ በልጓሙ አድርጎ ወደ አደባባይ ይወጣል። ጌታ ሆይ እባክህ ይቅር በለን፣ ምሕረቱን አንጣልን፣ ዝናቡን አንጣልን፣ በሽታውን አጥፋልን ይለማመን ነበር።
ዛሬ ግን ወንድሙ በሚገልበት ጦርነት እባካችሁ በቃን መውጣት መግባት አልቻለም ብሎ ይኸው ዛሬ ሲመረው ወጥቷል። ስንት ዘመን ድምፅ ሆነነዋል። ስንት ዘመን የጀግንነት መፍለቂያ ቦታ ነበር። ዛሬ ግን ወንድሙን ለመግደል አልቻለምና ስቃዩን ወደ ፊት ለፊት አውጥቷል። ጠዋት በቀኑ ሸኔን እየቀለባችሁ ነው። ከመንግስት አካላት ስቃይ ይደርስበታል። ማታ መረጃ እየሰጣችሁ ነው። እኛ ለእናንተ እንታገላለን። የታገቱ በኦነግ ሸኔ እጅግ በጣም በሚሊዮኖች በመቶ ሺዎች ብር ይለግሳል። ይህ ማህበረሰብ ሎትሮ አራሽ ነበር፣ አጉራሽ ነበር። ዛሬ ላይ ግን በቃ ቃተን፣ እባካችሁ ተውን፣ ሰላም ስጡን ሲል ይኸው ለፈጣሪ የሚያደርገውን ጸሎት ለሰው ልጆች ይዞ ወጥቷል። እንደዚህ አይነት የዘቀጠ ዘመን ላይ ከደረስን መጨረሻችን ምንድነው? እባካችሁ ይህ ማህበረሰብ እጅግ ስርዓት አዋቂ ነው። እጅግ የዋህ ማህበረሰብ ነው። አርሶ የሚያድር እንግዳ ተቀባይ፣ ማንም ይሁን ማን ሰላም እስካመጣል ድረስ አንገቱን ደፍቶ የሚያድር ማህበረሰብ ነው። እባካችሁ የግፍ ቀንበር አትጫኑበት። ወጥተው የሚገቡበት ሀገር ይሁንላቸው። ሰው በጤና ሞቶ እንኳን መቅበር ያልተቻለበት ዘመን ላይ አታደርሷቸው። በኔ እድሜ ያሉ ወጣቶች ናቸው በመንግስትም አካል እዛም ታጋይ ነን ብለው የሚያሰቃዩአቸው። እናም ለነዚህ ማህበረሰብ ምንስ ይሰጣል? ምንስ ይባላል? ብቻ ይህ ማህበረሰብ ጀግንነትን ቢሆን የሚያቅበት ነው። ለጋሽነትን ቢሆን የሚያቅበት ነው። ስርዓት አዋቂነቱንም የተካነበት ነው። ይኸው በልመና ከወጣ ምን ያህል እንደመረረው ሊገባችሁ ይገባል። እኮ ወዴት ሄዱ እኮ ምን ይሁን? ምናልባትም ከዚህ አካባቢ ባልወለድ ኖሮ ኢትዮጵያዊነትን አቀንቅኜ አታገኙኝም ነበር። ምናልባትም ይህ ማህበረሰብ ችግር ቢኖርበት ኖሮ ከአንዱ ከችግሮቹ መሃል አንዱ ሆን ነበር። ሰላም ዘማሪ ሆኜ አታገኙኝም ነበር። ያ ረብ ለፋፍ ሰሚ ከኑምቲ አቲጅርታ እመተኮፍ ነጋታሲስ እመተኮፍ ነገኝ ተስከቤስ። ብቻ የደረስንበት ነገር እጅግ አንገት ያስደፋል። ይህ ማህበረሰብ ሰውን ያውም የገዛ ልጁን እንደ አምላኩ ይለምን ጀምሯል። የሰላም እጦት እስከዚህ ጥግ ያደርሳል። በእርግጥ ምን ይሆን በደላችን? ምን ይሆን ጥፋታችን? እግዚአብሔር ለምንስ ይህን ያህል ይቀጠናል? እንጃ። ይህ የሚኖር ሕይወት ነው። ሰላም eessatti dhalatanii guddattan baadiyyaatti hin dhalanne isin baadiyyaatti hin dhalanne maatii baadiyyaadhaan qabdanii akkamitti waan gochisu kan isaa akkas hojjettu qaama kana isin hin jedhu qaama kanatu gubee qaama kanatu qabeenya maatii koo saamee isin hin jedhu garuu adaraa waaqaaf jedhaati waaqa sodaadhate qaama loltaniif beekaa. namni yaaf manni ijaarramee jiru manni akkasitti babbareedee ijaarramee jiru siimboo baadiyyummaa qabu isin hin mararu akkamittiin gubdu akkamittiin meeshaa qotee bulaa jalaa fe'attanii deemtu adaraa waaqaa loltuun bitaa bargaa adaraa waaqaa waan keessa dabarte yaadadhaa maatii keessa yaadadhaa maatii akkasii qabdu maatii keessa yaadadhaa qeen itti guddadhe qeen itti dhaladhe itti guddadhe qeen dammaaf dhadhaatti nyaadhe guys qeen dammaaf dhadhaatti nyaadhe irra dhaabbatanii abiddaan irra dhaabbatanii guban horii maatii koo fe'atanii